Isinif dhiyaata. Geeffattoota keenya walitti deebinee jirra. Keessummaan keenya kan isin hawwiidhaan eegaa turtan eebbisaa baay'isaa istuudiyoo dhaqqabee jira. Eebbisa baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte yeroo. Iyyeen egaa yeroo baay'ee siinsii argachuudhaaf yaalii garaagaraa godhaa turre garuu amma immoo yeroo mijataa ta'e abjuu koo hin gurguruun gabaarra oolee yeroo gaariitti ol argite. Iyyee dhugaa. Egaa yamamaa taate yeroo baay'ee gaan sodaanna namoota istuudiyootti afeeruu bilbilumaanii kan nuyi barreessitoota wajjin turre sagantaa fuula kitaabaa keenyaani. Ati garuu yamamaa taate waan dhuftee fi kabajinuuf siif qabnu guddaadha. Baga nagaan dhufteen siin jedha meegaa kallattiidhaan gara gaaffii fi deebii keenya maree keenya gabaabaatti seenna. Barreessaa yeroo guutuudhaati. Hojiin kee hundumtuu amma barreeffama irratti kanatti yeroo kee guutummaa isaa dabarsaa jirtu. Barsiisaan moo turte duraani? Barsiisaan ture. Barsiisaa turte. Ce'umsi barsiisummaa irraati jechuun mindaan sii kaffalameeti kanatti barsiiftu. Ce'umsi barsiisummaa irraati gara barreessaatti gochuu kun ni maal fakkaata akkamittiinitu ce'uu dandeessame barsiisuu irraa gara barreessuutti? Anaaf lamaanuu hojii baay'ee murteessoodha. Barsiisuus baay'een jaalladha. Akkuma kana immoo barreessuus nan jaalladha. Lamaanuu hojii kootiidha akka hojii idileettan fudhadha. Ammas formaaliin barsiisuu dhiise malee yeroo tokko numan barsiisa. Leenjii adda addaa nan kennaa. Dhaabbilee amantaa tokko irratti immoo nan barsiisa. Kanaaf ammayyuu guutummaan guutuutti hojii barsiisuun dhiisne barsiisummaa irratti karoora guddaan qaba. Hojii irraa wadhee dhiisuu hin dandeenye hojii barsiisuuti. Barsiisuuti barreessuun iyyuu. Garuu barreessuu irratti baay'ee kanan xiyyeeffadhe maalii fi uummanni keenya keessa jiru gaafa ilaalu ammatti baay'ee barbaachisan barreessaa dheedheen yaada. Sababni isaa ogbarruun Oromoo akkuma beekamu qubeedhaan barreessuu erga jalqabne iyyuu waggaa muraasa. Sadarkaan ogbarruun Oromoo irra jiru ammaa kun sadarkaa guddateera jechuu dandeenyu miti. Sichitti waan baay'ee hojjechuutu nurra jiraata afaan kana guddisuudhaaf. Kanaaf akka nama tokkootti akka barreessaa tokkootti kitaabota barreessuu ta'an hiikuudhaan afaan Ingiliziirraa akkuma kana immoo kitaabota mataa kootii barreessuudhaan gama kanaan guddina ogbarruu Oromoof ga'ee qabatamaa tokko gumaacheen gara barsiisuu immoo deebi'een itti jiramaaf. Eeyyeen egaa wanti ani addatti kan kee keessatti argumaa inni atama barreessaa multi-dimensional warroota jedhaman jiru miti amma walaloo barreessita asoosammiitti barreessitee jira. Gara caaloo immoo kanatti irratti xiyyeeffattu kitaabota xiinsammuu irratti kitaabota kee immoo amma silaa isaan turre halsanii wajjin lakkoofsa kitaaba 37 barreessuu jechuun barreessuu miti kitaaba 37 dubbisuun sa'aatii cimurra jirra. Isa booda naasofna garuu kitaabni kee kwaalitiin isaanii samma namoota irraas yaada yeroo fudhannu namatti sinnees yeroo haasofnu kitaabota kallattiidhaan namoota jijjiiruu danda'anidha. Yaadatta yoo ta'anis yeroo baay'ee sirkaatii fuudhee namooti na gaggaafatanii alatti amma erguutti ga'aa turreerra kitaabota keessan namni akka inni itti barbaadu sana beektaatis. Kitaaban barreessidha. Kitaabi barreeffamee garuu beekta rakkoowwan jiran maxxansuudhaanii barreessaan tokko kitaaba maxxansee ka'ee ittiin jiraachuuf miti kanatti maxxansitu kitaaba maxxansee namni galiirraa argachuuf miti. Inni suni rakkoo guddaadha sakallaa guddaadha kan inni qabu. Karaa maxxansiisuu karaa galii jechuudha. Waan itti maxxansiiftu amma dhabuutti jechuudha. Karaan gurgurtaa rakkoo garaagaraatu jira. Kitaabota barreessite keessaati addatti amma rakkoowwan kaafne kunituma jiranii addatti kitaabi rakkoon si mudate kitaaba kamirratti? Kitaaba fakkaata. Miiltoo bara akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2003 ture kan nu barreesse. Waggaa hundaanee sponsorii barbaade. Namootuma na deeggaruu danda'u jedhee yaadu hunda dubbise. Waan sadiifuu naman gaafadhu hundumarraa deebii qajeelaan arganne. Inni kan maal goota kana hojiin qabdu naan jedha. Inni kan immoo deemee afaan Amaaraatti hiikee fidee siif hin maxxansa. Kitaabni afaan Oromoon dubbifamu jedha.
Inni kaan immoo gaafa piriintii godhetti kennu afaan Oromoon kitaaba barreessuun jira duruu naan jedha. Achumaan amma bara 2006 waggaa 3 guutuu sponsora dhabeen kaa'ee ture. Bara 2006 sana ofuma koo haala tokko mijeessee maal jedhee man chaalenjii guddaatu na mudate sana keessa darbe eddesii amma ammaatti addaan hin kunne. Miltoon namumtiyyuu kan inni si beeku baay'inaani kitaabota kee warra kaaniin addatti jechuudha. Eebbisaa Miltoo amma jechuutti iyyuu ga'aniiru. Kitaaba sana namni iddoo garaagaraatti koot godhee hin fayyadamne hin jiru. Spiichii isaanii keessatti Miltoo irratti akkas jedhamee ture jedhu kitaaba baay'ee gaariidha. An akka amma yeroo baay'ee waan tokko namaaf kennuudhaaf yeroo itti akka kennaatti yeroo kennuuf jettu. Na yaadadha bara 2006 fi 7 kitaaban bitee namaaf kennu baay'inaani amma gabaarratti argadhetti gabaarra iyyuu baay'inaan hin jirtu turte kitaabi suni kitaaba Miltoo ture. Dursa kanani namaaf kennu jechuudha kennaa godhe sababiin isaa kitaaba kallattiidhaan nama jijjiiru gatii ta'eef jechuudha. Egaan dhiphisaa dhufna marii keenya yeroo akka kana amma kana barreessitu qoosaa miti kitaaba 37 barreessu jechuun inni ofuma isaa danda'e waan biraadha garuu aneenyuun dinqisiifadha si caalaa haadha warraa keeti. Tumsi isheen sii gootumaa inni sababiin isaa amma yeroon fudhatte kanatti irratti hojjettu kitaaba irratti kitaaba barreessuun immoo calladhanii mataanii kitaaba barreessuu osoo hin taane dursa dubbisuu qaba. Inni sun egaa yeroo maatii keetii hin qooddata. Mee tumsi haadha warraa keetii maayin? Haati warraa jedhamti. Simboo Gammachuu maqaa isheen ittiin beekamtu. Actually maqaan ishee jalqabaa Dassee Gammachuu jedhama. Jijjiirtee tokkuma koo. Dhugaa dubbachuuf utuu ishee ta'uu baatee namni na danda'ee sadarkaa kanaan na ga'u jira jedhee yaadu. Jireenya koo keessatti carraa gaggaarii na mudatan keessaa inni tokkos ishee wajjin walitti dhufuu kooti. Gatii guddaadha kan isheen baastu. Gaafii hojii tokko qabadhee galgala sa'aatii 2tti barreessuu jalqabee utuun kompiitararraa waliin jedhiin bari'ee sa'aatii 2 ta'a ganama. Gaafa namni hojii dileetti deemu atachuma hojii madilee keerra jirta. Jireenya addeen sa'aatii xinnoo rafuudhaaf gara siree deemu. Baay'ee waliin dhaamaadha jireenya na jiraadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa'ilaaf mijataa miti baay'ee. Isheen garuu hamma kitaabota amma kana barreesse keessaa gaaf tokko walitti buuna hin beeknu. Yeroon isheef kennurraa hir'isee akkan uummataaf hojjedhu barbaaddi. Hin mari'anna yeroo baay'ee ba'aanii ogbarroo Oromoof qabu hin beekti. Kaayyoo kun hubatti. Maal ilaalee akkan deemaa jiru eessa kan jedhu galma clear ta'e fuula ishee dura kaa'etti argisiiseera. Sana bira kan qaqqabu gama isheetiin tumsa hundumaa naa gooti. Yeroo tokko halkan hirriba keessaa kaatee wal keessa halkan irra dhuftee maaltu si barbaachisaa naan jetti. So dhugaama dubbachuudhaaf amma stuudiyoo waan hin jiruuf sagantaa kanarra waan hin jiruuf ishee ol qabuuf otoo hin taane ana carraasii kenneen irra otuu ishee miti ta'ee kan na bira jirtu ati manaa kootu ishee miti ta'ee dhuguma iddoo kanan ga'amu tasuma kan ga'amne nan beeka. Anis kanan fayyadame baay'een galateeffadha. Anis kanan siin jedhee kanaaf sababiin isaa hojiiwwan muraasa hojjetu irratti namoota amma sadarkaa gurguddaarra jiran argita. Hojii isaan hojjetanii ati immoo sadarkaa guddaarra jirta barreeffamaanii inni kaan immoo bulchiinsaan sadarkaa guddaarra jiran inni kaan daldalaan. Tumsi maatii osoo hin jiraatin namni successful ta'uu hin danda'u. Keessumaayyuu tumsi haadha warraa murteessaadha. Tumsi baay'ee murteessaa. Maatii keessatti wanti isaan godhan yeroo ati gara kitaabaatti dhuftu isheen kara ijoollee maatii bulchuu keessatti wantoota isheen gootu suni siin akkati sadarkaa kanarra geessu waan si godheef jecha akkati sana kaaftuuf jedheen sababiin isaa kun warroota kaaniifis fakkeenya ta'a jennee waan yaannuuf namootuma hundumaayyuu kan successful godhu dhuguma dubbachuudhaaf shamarran fi maatii keessa jiran haati harmootiin haadhotiin warra hojii isaan hojjetan murteessaadha. Namni successful ta'uu hin danda'u maatii isaa keessatti rakkoon jira gatii ta'eef jedheen. Gara kitaaba kee akka waliigalaatti gara kitaabaatti deebina. Aadaa dubbisuu keenyaa maal fakkaata? Aadaan dubbisuu keenyaa baay'ee kufaadha. Baay'ee madadabaadha dhugaa dubbachuudhaaf kana eenyuyyuu beeka. Garuu waan tokko ilaaleen humna jabaadhaan akka durii miti. Yoo xiqqate waggoota 6 tokko tureera gubarroo Oromoo keessa waggaa 6 kana keessatti muuxannoo hin qaburraa ka'ee gaafa dubbadhu fooyya'inni amma ta'e jira. Bakka kaleessaan jirru haalli amma irra jirru immoo gaadha jechuu koo miti wanta baay'eetu nu hafa.
dhaloonni kitaaba dubbisuu irratti baay'ee booddee jirra. Maal goonu sanaaf? Maal goonu hundi keenya irratti hojjechuu nu gaafata. Dadammaqsuu nu gaafata. Qeerroon qarreen keessumaa dargaggoonni yeroo isaanii kitaaba wajjin akka dabarsan kakaasuu nu gaafata. Nu warri barreessinu immoo kitaaba sadarkaa isaa eeggate hojjechuu, kitaaba qulqulluu saba kana madaalu dhiyeessuutu nurra jiraata. Waan gaarii barreessinee dhiyeessinee booddee komachuutu nurra jiraata. Gaafa komannu komii keenya dhagee dargaggeessi gara dubbisuutti hin dhufa deemee yaada. Inni sun egaa hojii guddaa gaafata karaa qulqullina irratti hojjetamuu qaba. Amma kaleessa waan ta'e yaada wayii kaaseen ture namooti utuu kitaaba hin dubbisinitu kitaaba afaan Oromoo kufaadhaa siin jedhu. Wantooti nuti practically qabatamaan beeknu gatii jiraniif. Walumatti qabaniitu dimshaashumatti dubbate. Asti generalization wanti jedhamu jira. Waan 100 keessaa waan tokko duwwaa ol fuutee ilaalte waan sun akka yaadde ta'u yoo baate 99 nafis akkuma sana itteetu yaadda. Waan akkasiitu jira. Anuu bal'inaan nama mudata yeroo baay'ee. Haastiin kuni garuu dhiibbaa barreessitootarraan hin geenye. Barreessitoota irratti dhiibbaan uumne wanti kun. Ga'eera baay'ee ga'eera. Barreessitoota baay'ee hamileen isaanii akka tuqamu taasiseera. Fedhii guddaadhaan kitaaba maxxansanii gara gabaatti fidanii gabaa irratti immoo akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni baay'een kitaaba tokko kitaaba lama maxxansaniitu dhiisanii deeman. Maaliif akka isaan eegan sanaan taane waan ta'eef. Eeyyeen isa sana irratti gaa hojii guddaa nu gaafata. Mee boodarra itti dhufna. Kitaabota 37 keessaati. Siif egaa dhala keeti isaanii ijoollota kee lamaaniin alatti inni kun immoo dhala barruu keeti waan ta'eef addatti mee isa kamiin jaallatta? Miltoo akkati naan jettu nan beeka garuu isaan alatti. Miltoodhaan alatti kitaabni ani baay'ee jaalladhu tarii kun si ajaa'ibuu danda'a xiqqoo kitaaba Halluu Du'aa jedhuun qaba asoosama. Asoosama. Asoosama kana barreessee hin beeksifne maxxanfamee tuun hin turinani rakkoon wayii na mudatee mana hidhaa seene mana hidhaadhaa ji'a ja'a booda gaafan boos kitaaba kanatti hin deebi'ina nafe uummanni hin beeku garuu gaafan wantoota barreessan hundumaa keessaa dudduuba deebi'ee ilaalu kitaaba sana baay'een jaalladha. Akka hin jaalladhu wanti na taasisu seenaachi keessa jiran seenaa barreessitoonni dagatanii jiran yeroo baay'ee asoosamoonni keenya jaalalatti baay'atu. Abaluun jaalladhee abalummoonni gidduu seenee dhumarratti adda baan yookaan walitti araaramnee irra darban baay'een isaanii. Akkuma fiilmii baay'inaan biyya kanatti hojjetamu. Akkuma sana jechuudha. Komeen koo sana asoosamni Halluu Du'aa jedhu garuu sanarra kan darbe xinnoo vaaliyuu itti dabalee qaba asoosama keenyatti jedheen yaada. Waa'ee dubartoota qaama isaanii gurguranii jiraatanii bal'inaan qoradhee dhimmoota waajjiroota dhimmi ilaallatu wajjin haasa'ee daataa fudhadhee kanan hojjedhe jira. Dhimma immoo namoonni yeroo tokko qorichaan wal ajjeesan tokko jira. Qorichaan sitti godhedhanii wal maraachuu, wal dhukkubsachiisuu, wal ajjeesuu rakkinni akkasii iddoo tokkotti bal'inaan mul'ata. Sana qoradhee barreesseera. Walumaa gala mata duree adda ta'e tokkotti dabaleera waan ta'eef kitaaba sana baay'een jaalladha. Tole. Abjuu koon gurguru. Egaan ammasiin akkan kanan itti si fudhachuu barbaannu maa inni akka sagantaa keenyaatti akkuma barreessitootumaatti dhuftee sagantaa tokko qofa walii wajjin hojjennee akka deemnutti osoo hin taane beekumsatti qabdu bal'aadha hojiin ati hojjettu hojii bal'aa gatii ta'ee fi dhimmoota saayikooloojii irratti dhimmoota garaagaraa irratti akkati affeeramtee dhuftee yeroo garaagaraatti yaada nuuf kennitu abdii guddaan qaba gaatisi fuuldura dhaggeeffattoota keenyaatti waadaa akka seentu hin shakku. Homaa rakkoon hin jiru. Amma gara abjuu koo gurguruutti yeroo dhufnu anaa fi kitaabii kun kitaaba addaati. Ani sitti meera gaddasii bilbileen ture. Kitaaba saayikooloojii badaan dubbisu. Maaliifi nama over confidence godhuu laatee eegatiin shakkuuf inni kun amma beekumsa kootiitti ture. Garuu dubbiseera kitaabota muraasa dubbiseera amma kan Roondaa Paayinii faa kana The Secret wantoota akkasii kana kan ati hiikte kan Miles Monroe faa kana ilaaleera. Warrooti kallattiidhaan jijjiirama sirratti fidan jiru amma Raasin Maawoo jedhanii Amaariffaan kan barreeffamu kan Dr. Daawit Wandimmaagany faa Alamanooriin faa kuni ilaalleerra kitaabota akkasii kana jijjiirama kitaaba sirratti fiduu danda'u akka ta'an beekna. Baay'inaan immoo akka dhuunfaatti jaalala dhabuu dandeessa xiinsammuudhaaf. Kan kee kitaabota 2-3 dubbisee ilaalee keessumaa immoo isa kana
kallattiidhaan anaaf adda wanti isa godhe maa inni yaa jijjiirama kallattii fiduu danda'a. Amma seenaa nama tokko dubbistee kaatee amma seenuuwwan as keessa jiran baay'ee isaa beekna. Garuu akkaataan itti hiikte yookiin interpreet gootee maalirraa baranne jettee immoo barumsoota ta'es keessa kallattiidhaan jijjiirama asirratti wanta fidanidha. Wantoota ati an maal jedhee kaa'e kitaabicha life principleedha yookiin immoo gaayidii jireenyaa ta'een kaa'e ofii akka goote jechuudha. Anaaf akka kanadha. Siifoo wanta adda godhe maalidha jettame? Ani waa'ee kitaaba kanaa na ajaa'iba baay'ee. Kitaaba tokko qaba waggaa 3 guutuu kanan barreesse. Asii godhadhee itti fayyadameera. Kitaaba daandii moottootaa jedhu keessatti akkan ibsee kan jedhu. Kan hin maxxanne. Kitaaba hin maxxanfamne. Isatu dura maxxanfameedhaan kana barreessiyan. Garuu sasana bal'inaan inni irratti hojjedhe yeroo bal'aan fudhadhe. Probably kitaaba tokko amma irratti hojjedhe keessaa akkan sana irratti yeroo balleessin. Ani kitaaba barreessuudhaaf waggaa lakkaa'ee hin beeku. Kitaaba sana irratti garuu waggootaan an balleessaa jira. Maaliif waanuma baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee ba'uudhaaf jechuudha gama kanaan. Otumaan isarratti hojjetaa jiruun kitaaba kana immoo qopheesse gidduumaan. Kitaaba kana akkamittan qopheessee kitaabotan dubbisu hundumaarraa seenaan irraa baradhu. Seenaa adda addaa namoota adda addaa kanan irraa baradhu barreessaan deema. Cal jedheetuma achirratti dubbiseen dhiisu. Qofaatti barreessaan deema. Seenaa sana ergan barreessee booda immoo seenaa gabaabaa kanarraa wanti nuyi barannu kana jedhamuun waan irraa barannu immoo ibsaa deema. Otumaan akkasitti walitti qabuu kompiitara koorraa seenaan kun baay'achaa dhufe. Dhumarraa filadhee keessaa seenaa 32 kan jireenya koorratti dhiibbaa guddaa uuman 32 isaanii iddoo tokkotti fideen keessaa mata duree boqonnaa tokko abjuu kan gurguru kan jettu filadhee maxxansee dhuguma dubbachuuf akkas taa'ee yaadeen beeku. Garuu amma torban lammaffaadha iddoo gabaatti ba'ee baay'eedhuma jaallatanii namoonni. Baay'ee jaallataniiru. Lammaffaa immoo nama birayyuu hin qaqqabin jira. Sirriitti hin qaqqabin jira. Iddoo garaa garaatii namooti anumaan iyyuu karaa dhuunfaadhaan na gaafatan jiru. Kanaaf iyyuu sana irratti akka haala gaariidhaan hojjettu abdiin qaba. Garuu koronaan dhufeeraan. Koronaa keessa wantooti baay'een iddooma jiranitti dhaabatu jedhamee yaadamaa ture. Ati garuu kitaaba kana koronaa keessa kan maxxansiiftee raabsuu eegalte yeroo kanatti fudhatamummaan isaa immoo akka kana ta'eera. Kana wanti godhe maa inni? Namoonni baay'een sodaatan yeroo dhiisanitti. Ani yooma gaagaabni dhufu hundumtuu carraa gaarii qabatee dhufadhee naman. Ilaalchumti koo akkasi. Hammamuu nama hamiidhu sana biratti garuu carraa gaarii tokko qabadee mayyaadha. Akka carraa gaariitti kana ni yaadu maali koronaa wajjin wal qabsiisee tibba namni manatti galee jiru kana wanti gaariin ani gochuu danda'u kitaaba sadarkaasaa eeggate tokko maxxansee dhiyeessuudha. Maaliif namni yeroon guyyaan tokko amma akka dheeratu kan argitu manatti deebitee gaafa teessuudha. Baay'ee dipireeshinii keessa galan jiru namooti. Yeroo hundumaa hojiirra oolu waan ta'eef mana ooluutti gaafa dhufan arri dilbata natti fakkaataa jedhu. Arri sanbata xiqqaa natti fakkaataa jedhu. Kanaaf yeroo akkasii keessa namootaaf kitaaba kana dhiyeessuun gaariidha. Ittiin qabatanii namoonni kanaan dura dubbisanii hin beeknellee mana isaanii keessatti yeroo bal'aa waan qabaniif dubbisuu danda'u. Rakkina kanatti fayyadamnee muuxannoo dubbisuu namoota guddisuu dandeenya jedhee waan yaaduufan yeroo kana maxxansi. Namoonni baay'een natti maniiru. Si'a kana maxxansinaan jedhaniiru. Ilaalcha haala adda ta'een ilaaleen immoo itti deeme'an. Eeyyeen kitaabota baay'ee maxxanaa jiru amma afaan Amaariffaatiinis yoo agarte kitaabota baay'ee maxxanaa jira namni gara dubbisaatti deebi'uu kan jedhuunis yeroo mana teessanis dubbisaa waan jedhurraan ka'es ta'uu danda'a. Eebbisa kitaaba kana akkamittiin jijjiiruu namni hojiitti inni dubbisu jechuudha. Kitaaba abjuu koon gurguruu kana akkamittiin gara hojiitti jijjiiru. Kitaaba kana kitaaba yeroo tokko dubbifamee shelfirra kaa'amutu hin taane akkan barbaadutti fedhiin koo namoonni gadi fageenyaan dubbisanii waan isaan fayyadu akka shaakalan mata dureen 32 dhimma adda addaa kaasa. Dhimma hawaasummaa hin kaasa. Dhimma walitti dhufeenya namoota wajjin jiru hin kaasa. Dhimma jaalalaa hin kaasa. Dhimma dhiifamaa hin kaasa. Dhimma araara waliif gochuu kaasa. Waan guyyaa guyyaatti mudannoo namootaati kanas keessa jiru waan ta'eef seenaan kitaaba kana keessa jiru hundumtuu seenaa kooti jedheen fudhadha. Dubbisaan akka kanatti yoo fudhate qajeeltoo yookaan pirinsipilii kitaaba kana keessa jiru hundumaa gara hojiitti yoo hiikee eenyuyyuu dubbisee akka itti fayyadamu akka irraa jijjiiramu nan amana. Kanaaf kitaaba beekumsaaf itti fayyadaman otoo hin taane kitaaba jireenyaaf itti fayyadaman akka ta'uu barbaada.
Jeen isuma sanaan wal qabatee muumaa inni yeroo baay'ee maal nuun jedhu yeroo namarraati amma Sibaat Gabra Egzaabeeriin yeroo agartu jireenya isaa ilaalaniiti kitaaba isaa tuffachuu barbaadu. Inni akkaataa jiraatu kan mataa isaatii qaba. Garuu barreeffamaanii sadarkaa Ba'aaluu Girmaa fa'itti nama taa'udha Amaariffa keessaati. Warran keenya immoo beektaa namooti akka kana amala addaa qabaatanii miti siree silima barreessitooti keenya jireenya isaanii irraas immoo namoota jireenya dhuunfaa wajjin jiraattu hojii waan baay'ee irraa barattu baay'eetu jira gara afaan Oromoo keessa namoota baay'eetu jira. Barreessaan isa barreesse akkamiin jiraachuu danda'a maaliif jireenya keenya ilaalanii namoota akka isaan gara kitaaba keenya dubbisutti akka isaan dhufaniif jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhu warri inni sirban jiraatu isa sirben jiraatu waa'ee sirba in real life garuu waa'ee jaalalaaf iddoon qabu. Inni fiilmii hojjetu sanarratti waa'ee amanamummaa jaalalaa dubbata lafa yeroo bu'u garuu miti wanta jedhamu jira. Amma an wantoota beeku jiru wantoota hojjettu jiru. Maatamma barsiisaa jirta gatii ta'e hin barsiifta barnoota xiinsammuun kennita gorsota garaagaraa namoota gorsita hojiitti jirta ammati akka kan akka ta'uu fi barreessaan asoosama barreesse tokko akkam jiraachuu akka danda'uuf akkamittiin akka danda'a itti yaaddaate maal gorsitaan kanaaf. Kun akkasii iddoo hundumaa jira. Isa sirbu biras isa hojii professional adda addaa hojjetu biras rakkina akkasii numa jira. Waan hojjetan fakkaachuu dhiisuun rakkina guddaadha. Kan barreessitoota xinnoo hin cimanatti fakkaata. Sanarraa ka'ee namoonni baay'een barreessamaafuu ilaalcha adda ta'e tokko qabu. Abaluu jedhamu namuma haalli jireenya isaa adda ta'e nama reedan sirreeffanne nama mataa miiccanne nama kombortaa gadi dheeraa uffatee deemu walumaa nyamataa isaa uummatee keessa jiraatu skarfii nama hawaasitti fakkaata. Maraatuudha barreessaan naan jedhu namoonni tokko akka jedhu faallaa isaa immoo Ba'aaluu Girmaa jechuun nama protokoli isaa eeggatedha. Inni immoo nama ajaa'ibaati. Afaan Oromoo keessas immoo namooti nuyi maqaa dha'uu dandeenyu jiru. Baay'eedha immoo afaan Oromoo gara afaan Oromootti baay'eedha. Kanaaf hin sodaatu namoonni sodaa qabu. Anamma yeroo fagootti waa'ee koo dhaga'anii fi gaafa natti dhiyaatan ilaalchi namoonni naa qaban adda adda. Nama akkasii hin seennee naan jedhu. Kanaaf ilaalchi gama kanaan jiru uummanni keenya sirreessuutu irra jiraata. Barreessaan qaama hawaasaati. Hawaasa keessa jiraate afaan hawaasaati barreessaa jechuun waan hawaasa keessa jiru afaan ta'ee fi kan dubbatu kan bakkeetti baasu jechuudha malee waan biraa miti. Kanaaf asirratti gorsi ani qabu gabaabduun maali waan barreessine haa jiraannu. Yeroo tokko manneen amantaa keenya namoonni barsiisanii egaa obboloota koo waan ani dubbadhu malee jireenya kun ilaalinaa. Waan akkasii gaafa dhagahu baay'een gaddaan. Birqaba wayitiyoon. Dhugaadha kun. Waan barsiisu sana jiraachuu danda'utu irra jiraata. Waan jiraachuu hin dandeenye immoo namatti baafeewwan barbaachisaa miti. Jedhee namana. Kanaaf barreessaan immoo karaa kanaa yuuniikii ta'uu qaba adda ta'uu qaba. Fakkeenya ta'utu irra jiraata. Karaa hundumaa barreessaan hawaasa irraa eega waan ta'eef barreessaan jireenya jiraatu keessatti of eeggannoodhaan jiraachuutu irra jiraata. Waan barreessu haa jiraannu waan jiraannu immoo abarreessinu. Abarri. Isheen kun wanta jala muramtee booldi ilaalamuu qabdudha. Deebii quubsaadha dheeyyaadha. Yeroo ta'etu kitaaba saayikooloojii akkamittiinitu ji'a tokko gidduutti miliyoona taana kitaaba jedhu tokkotu maxxanee jedhani. Kitaabi sun maxxanee yaadi ji'a tokko gidduutti miliyoonara taata gatii jedhuu fi utuu amma ta'e egaa biliyoonariidha. Miliyoonni gatiin qabuuti. Kitaaba sana uummatitti yaa'ee bite. Ji'a tokko gidduutti barreessichi miliyoonara ta'e. Inni ta'uu danda'a. Gaaffiin guddaan ka'uu qabu garuu inni dubbise sun ta'uu danda'a. Barreessaan gurguree ta'e. Aniyyuu namoonni tokko akkas naan jedhu natti qoosu. Abjuu koo hin gurguru jettaa kitaabicha immoo nutti gurguraa jirtaa naan jedhu. Rakkoon kitaabota xiinsammuun guddaan kana akkuma jalqaba kaasuu yaalte motivationalidha. Namoota dadammaqsuun kakaasuu garuu barsiisan. Motivational speech barreessina. Motivational teaching hin barreessun. Kanaafi namoonni gadi ta'anii gaafa dubbisanii overconfidentii ta'uu waan hin dandeenye keessa seenu
Ammoo kana si gadi beetu maallaqa guddaa namarraa liqeeffate biizinesii bana. Principally biizinesiin ittiin deemu immoo baranne kanaaf kollaapsi jalaa godha. Rakkoon isaanii inni guddaan kanadha. Kanaaf kitaabota xiinsammuu gaafa dubbisnu eeggannaa guddaa kan nu barbaachisu kanaaf. Ani amma filadheen kan hin dubbisu. Kitaaba eenyuyyuu yaa dubbisu ani hin dubbisu. Kitaaba tamanu kitaaba filadhee principally gahaa ta'e of keessaa qabadee tamanu duwwaan dubbisaa kananii kus akkasuma. Qajeelfama irratti kan hundaa'edha. Nama tokkoon asii kafee naqamteetti galuu dandeessa itti himuu dandeessa. Inni guddaan garuu eessa deemee akka inni konkolaataa naqamtee qabatu eessa akka tikkeettii kutatu asiif naqamtee gidduu kiiloomeetirii meeqa akka inni deemu itti himuu waan hundumaa barsiisuudha malee itti himuu duwwaa miti. Kan keenya kitaabonni xiinsammuu keenya keessumaayyuu nutti himuu akkamitti akka bakka isaan nutti himan sana geenyu garuu nuuf hin laatan. Rakkoon guddaan jiru kanadha. Kanan kitaaba kanan jaalladhe siin jedheefis kanaaf amma wantoota inni as keessatti ajajuuni guyyaa lamaan kana gidduutti waan an godhe qaba kitaabuma kanarraa fudhadhee jechuudha. Wanti lafa bu'uu hin dandeenye karoorri lafa bu'uu hin dandeenye waraqaa irratti afagatii ta'eef waraqaa irratti wantaaf immoo waraqaaf qalamaaf yeroo qisaasessuu ta'a. Akka tammeette kanatti garuu naqamtee deemta ta'ee jennaan akkamittiin akka naqamtee deemtu dhiisi naqamteen asuma birbirsa gooroo deemta taanaan iyyuu lafa dhattee lafa namni dhaqee konkolaataa qabatu geejjiba argatu itti muu danda'uun targisiisuu dirqamadha. Isa sanatti baay'ee waliin gala. Guyyaatti hagam dubbista? Guyyaatti hagam dubbista? Yeroo dheeraa gaa dubbisuu irratti akka tifittu beeka gaatti dhiyeenyaani. An jireenyumti koo barreessuuf dubbisuudha. Garuu ammas dubbisa jechuun danda'u. Akkan yeroo qabatu murteessa. Yeroon barsiisa sadarkaa lammaffaa ture na yaadadha. Kitaaba tokko galgala tokkotti fixaan ture. Kitaaba fuula 250 amma 280tti qabu galgalee irbaata nyaaddaa aga sa'aatii 9tti dubbisee nan fixan ture. Amma garuu sana gochuu hin danda'u. Maaliifi barreessuun yeroo dubbisuuf ani qabu na jalaa saama waan ta'eef iddoo lamatti nira jechuudha. Sana biratti immoo yeroon maatiif qoodus jira. Yeroon dhimmoota amantaaf qoodu jira. Wantoonni baay'een yeroo dubbisuu kooti waan qooddatanii fi akka duriitti hin jiru garuu ammas numan dubbisa. Waanuma dhaggeeffattootaaf akkati qoodduuf malee maal akka barataniifidha barreessaan tokko barreessuudhaaf jalqaba dubbisuu qaba ishee jettu jala muranii akka baraniif malee akkati dubbistu gatiin personaalii beekuufidha. Tuun dubbisin immoo kitaaba akka kanatti barreessuun hin danda'amu. Seenaa Silveester Stallone kan Mahatma Gandhi namoota as keessatti kaafte hunduma isaanii maqaa isaanii dha'uudhaa fi kan isa ibsaa hojjete kanaaf amma Thomas Edison Alba barreessuudhaa fi akkasittiin lafaa kaatee miti. Google gochuun dubbisuun wanta sirraa eegamuu fi wanta gochaa jirtu gatii ta'eef. Kanaaf iyyuu yeroo barreessinu dubbisuu qabnaa jettaati. Dirqama sun barreessa hin dubbisu taanaan waan namaaf kennuu hin qabu. Probably uumamaan dandeettii isaa waan qabduuf barreessuu dandeessa ta'a. Barreeffamni kee garuu dhiibbaa kan uumuun ta'u. Hammuma ati gadi fageenyaan dubbistu wanta ati barreessitu immoo dhiibbaa guddaa uumu. Kun waanuma beekamaadha. Kitaabii faayidaa hin qabne jira. Barreeffamee addunyaarra kitaaba jiru keessa. Hin jiru kanan jedhu garuu maalirra dhaabbaddeeni kitaabni barreeffame sun yoo xiqqaate nama tokko hin fayyada. Eenyuun barreessaa sana. Kanaaf iyyuu nama tokko namni kitaaba barreessu waan hin jirreef yoo xiqqaate nama sana hin fayyada waan ta'eef kitaabni faayidaa hin qabne hin jiru jedhama. Nama tokko immoo fayyadeenaan kitaabni sun faayidaa qaba. Faayidaa qaba. Eebbisa yeroo ni qabnu baay'ee gabaabaa ta'eeti. Mee dhumarratti wanti ati jettu yoo jiraate. Sagantaa ihim jedhu hordofaan jira. Na darbeen beeku ergasiin jalqabdanii baay'ee tola. Inni kun quuqama kooti yeroo adda addaa miidiyaa garaagaraa irratti dubbadheera. Akaakuu aartii jiran keessaa ogbarruu cinaatti gannee isa kaan dhaadheessaa jirra. Miidiyaaleen keenya ogbarruu irraanfataniiru. Kitaabota keenya xiinxalaa beeksisaa hawaasatti nu baasaa jedhee iyya practically isin irratti waan argaddeef deebii koo waan ta'eef baay'een gammada. Jabeessaa itti fufaa waan isin barbaachisu deeggarsa nurraa eegamu hundumaan isin bira jirra nuuni. Dura hiriiree jira. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada.
beektaatisi amma gabaa kan nuyi waa'ee abjuu kun gurguruu qofa irratti kan nuyi haasofne malee dhimmoota ittiin siinsi barbaannu baay'eedha. Dargaggoota keenyaaf karaa xiinsammuu yaadotatti kakaaftu ni jiraatu. Sagantaan keenyas immoo kana duwwaa irratti nafuu gara fuulduraatti bal'isaa kan deemnudha kan inni ta'u. Barreessitoota jajjabeessuun immoo maal warri Jaappaan kan isaan jedhani Jaappaan kan isheen ijaaramte kitaaba irrattidha. Hundeen Jaappaanii kitaaba malee akkasumattiin gamoodhaan yookiin dhagaadhaan miti jedhu Jaappaan jaarraa 17ffaa keessa waan isheen turtee fi amma sadarkaa isheen irra jirtu waliin gitu. Baay'ee dubbisu hawaasni Jaappaan baay'ee dubbisuudhaan beekama addunyaarra. Baay'ee dubbisu. Kanaafiyyuu dubbisuu fi kitaaba bakkeetti dhiifne yeroo itti haasofnu iyyuu hin qabaannu. Sababiin isaa kaayyoon keenya inni guddaan dhaloota biyya gatii ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu barreessitoota kamiifiyyuu balballi keenya banaa ta'a kan ihim jechuudha. Eebbisa waan dhufteef guddaan si galateeffadha. Ulfaadhu. Egaa kan FM Finfinnee 92.3 irratti isiniif darbu akka itti fufetti jira. Turtiin eebbisa waliin goone turtii gammadaadha. Kana fakkaataa ture.